الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو شهر أنا بناسي بنا مجدي. الرحمن الرحيم إيه قال بكا. اتفق خالد نقام سقالينك يا شادي. عندك ما اتفق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قنافو قرآن كلام خالقا سورة أعظم سورة في القرآن خنجد أمون جلق أبو بربانة جد القرآن وانسان جلق أبو مفججة قنافو أم الكتاب سجد مفاتيح جدشون جلق أبو جدشورا وانت isaan jalqabamu jechuudha. Maqaa isiitu immoo kitaabis jedhama. Kanaafuu suuraa alhamdulillahi rabbil aalamiin illee jedhama. Sabni lama isaanii wal quraan aziim illee jedhama maqaa hedduu qabdi waan ta'eef. Akkuma suurawwan kun bismillahir rahmaanir rahiimiin jalqabamtutti isiin bismillahir rahmaanir rahiimiin jalqabamte jechuudha. Suurawwan quraanaa taatee bismillahir rahmaanir rahiim tan qabne hin jirtu ture suuraa toobaa taate malee isiin suuraa anfaaliin walitti tokko yaada jedhamu qabanii kanaaf gidduu lakkifamte sababni lama isaanii keessa sabuxuwaalii keessa jechuudha. Sababni lama isaanii maqaan isii akkuma ta'etti quraan aziimitti illee akkuma ta'etti faatihaa illee akkuma ta'etti gama biraatiin ummul quraan illee akkuma ta'etti ummul kitaaba illee akkuma ta'etti suurawwan xuwaala jedhamtu jechuudha keessa jirti jechuudha. Kanaafuu jechuudha kanaaf isii yoo taate malee inni qabne jiru. Haa ta'u immoo bismillah suuraa takkitti taatee bismillahi taraa lama taqabdu suuraa Asiin jechuudha ka jennu sani Imam Suleymaan wa inna bismillahir rahmaanir rahiim san kan jechuudha. Kanaafuu bismillahir rahmaanir rahiim takka aatoota isiiti waan taateef kanaafuu isiidhaan jalqabamti jechuudha. Lakki bismillahir rahmaanir rahiim takka aatoota isiiti miti kan jiru sun dogoggora waan ta'eef hadiisawwan keessatti rasuulullah alayhi salaatu wassalaam bismillahir rahmaanir rahiim ida aatihaa jira direerarraa gara daaraa qutnitti jechuudha. Bimma saniin jalqabamtee jirti jechuudha. Bismillahir rahmaanir rahiim maqaa Allahaatiin qara'aa osoo hin ta'in maqaa Allahaatiin qara'aadha jechuudha tahaa jedhaa jira. Maaliif iqra bismi rabbikaa keessattis kan bu'ee bismillahi itti iqra'ii jira jechuudha. Kanaaf inshaallah اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم ابدأوا بسم الله
suuraa kana jalqaba suurawwan biroo jechuudha. Jechuudhaan suuraan tun egaa suuraa guddoo jenneeti ilaallaa azamoo suuratiin fil quraanii jennee ilaallaa bima saniin kanaan jalqabamte jechuudha. Allahan kun bismi jechuun gaa maqaa Allahaa jechuudha. Allah jechuun ma'buudan bihaqqii jechuudha. Mahbuudan bihaqqii jechuudha. Isa haqaan gabbaramaa ta'e jechuudha. Kanaafuu arrahmaaninis الرحمن sifaatati. Allah maqaa zaatati. Kuni kuma beekamu jechuudha. Ilaaharraayi dhufe jechuudha. Jabaan dubbii isa kana. Murtajalii osoo hin ta'in mushtaqiidha ta'ee jechuudha. Mazara maanaa isma fuulirraa gabbaramaa haqaa jechuudha. Maqaa isaatiin qara'aadha. Inni sun arrahmaani hedduu Allah subhaanahu wa ta'ala rifataa kan ta'e jechuudha. Eenyumaafuu rifataa kan ta'e jechuudha. Maaliif yoo amantaa qabaates yoo amantaa qabaatuu dhabes jechuudha. Hasaba addunyaati jechuudha. Kanaafuu wasaqtubu walilladhiina yattaquuna kan yu'tuuna zakaata kan jiru akhiraa keessatti ramani bal'aan Haaliqaa sun gara warra Rabbi sodaatu gara warra zakaa kennatu gara warra gartee salaata dhaabuu achitti khassasama malee har'aaf ammoo rahmaaniin kun addunyaa gartee ammaan tan addunyaa keessatti cufaa qabatu ta'a. Arrahiim jechuunis gaa الرحيم rifannoota isaan malu jechuudha. Wakaana bilmu'miniina rahiimaa jedha. Kanaafuu jechuudha inni kun qaama mu'minaa qabata jechuudha. Qaama qabata. Addunyaa fi akhiraallee jechuu qabata. Rahmaan addunyaa wal akhiraa riwaawwan garii du'aa keessatti kan jettu inni sunis jechuudha. Rahmanni sunis osuma jechuudha jara kana tahu gara akhirattis jechuudha sifti Haaliqaatuun sifa zaatiyyaa jedhaniin. Sifa zaatiyyaa jedhaniin garii isii jechuudha. Maaliif Allah subhaanahu wa ta'ala bakka tanarraa sifti isaa jalqabamtee zaati isaa osuma gartee hin jennetti waan kanaan wassafamaa ture. Sifa jechuun Allah subhaanahu wa ta'ala isiidha wassafamaa ture jechuudha. Walaa yazaalu muttasifan bi ammas isiin wassafamurraa isiiruma cufaa'u kan hin deemne kan Haaliqa keenya qabataa turte jechuudha. Arrahiimiin akkasuma sanii hedduu rifataa kan ta'e warreen Rabbitti amane kanaaf hedduu rifataa kan ta'e addunyaa fi akhiraa keessatti jechuudha. Beena uumamuu khasuusun jedhaa jira. Bifa kanaani suurattiin tun jalqabamti jennee ilaalla. Alhamdulillahi. الحمد لله Jaadha. Dhagama. إلى قام شيخ Dhagamaa jira. إن قام Ayyaay. Ayyaay. الحمد لله Gaariidha. Faaruunii lillahi jechuun Allah fi haqa godhamaadha jechuudha. Faaruun Allah fi haqa godhamaadha. رب Arrabaan faarsu. العالمين Arrabaan faarsu karaa Allah kanaa karaa ikhtiyaaratiin kan ta'ee fi karuma cufaanuu kan ta'e jechuudha. Faaruun Allah fi haqa godhamaadha jechuudha. Qoodawwan isaa afranii. Kaayyoo isaa shananii jechuudha. Maaliif jechuudha inni faaruudha inni faarsu jiraatuu qaba. Gabroonni kun jiraatuu qabani. Inni faarfamus qaaliin keenya akkuma jiraataa zalaalamtee irratti jechuudha. Akkaataa itti faarsan qaba. Kanaafuu jechuun waan irratti faarsan qaba. Waan sababaa isaatiin faaruun argamtuutu jira jechuudha. Bifa kanaan karuma cufaanuu jechuudha. Faaruun Allah fi haqa godhamaadha jechuudha. Allahan kun maqaa zaata Haaliqaa waan ta'eef isa kanarratti lillaahin kun amantiin kun seenne waan ta'eef kanaafuu jechuudha inni faaruudha ma'anaa jedhaniidha. Ma'anaa waan ta'eef isma ma'anaa jechuudha waan hin mul'anne takka jechuudha. Inni faaruu yogguu jennu wanta mul'atuutii miti waan ta'eef cufti faaruudha takka haqiqan faaruudha takka faaruun beekamtuu taate jechuudha. Kan Allaha
isiidhan faarse ta'inna kan gabrichi Allah faarse ta'inna kan Allah gabroota ifii faarse ta'inna kan ammas uumamni kun ifii wal faarsu ta'inna haruma cufattuu faarawwan cufti isiituu jechuudha. Allah fi haqa godhamaadha jechuudha. رب العالمين Allahan suni inni Allah jedhamu maabuudan bihaqqeen kuni handhuffata maalikil aalamiina jenna. Handhuffata aalama sadeenii hate. Handhuffata aalama sadeenii kan hite jechuudha. Aalama sadeen jechuun aalamul insi wal jinni wal malaa'ikaa ka jennu kana. Kana bichaa osoo hin ta'in aalamiin kuni jamu aalamin hogguu jenna. Aalamin ismun limaa siwallah. Waan jenneef waan Allah hamteen cuftinu aalama jedhamti hogguu jenne aalama khaasiisan idaafaadhaan kan kassasan aalama namaa ka jinni ka maleekotaa yoo jennes lakki mufradan cokoni irra guddaadha. Uumamootuma cufaa waan Allah hamteen qabata hogguu jennes karuma cufattuu gaafa aalama sadeen kan jennu taate isaanan kana beekumsa qaba waan tahaniif jecha isaanan kun wantoota kaaniif jalatti ammatuu fi handhufatullee waan dandaniif jecha isaan kassasame yaada jiru rabbi kulli shay'in waan jiru rabbi kulli shay'in waan jennuuf jechuudha. Kanaani handhufata aalama sadeenii takka handhufata khalqii cufa Allah subhanahu wa ta'ala kan ite jechuudha. الرحمن Gaariidha isiini faatihaa tanaatu guutumattu hadiisa guddaa keessatti sahiha guddaa keessatti maaltu jira yoo jenne faatihaan tuni bakka lamatti addaan qoodamtii jedha Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hadiisa sahih keessatti nisfu haali wa nisfu haali abdii jedha. Ciraan tokko anaafi ciraan tokko immoo harabbii kiyyaati. Ammas akkasuma wajjin gariin isiidha jidduu kiyyaa fi jidduu gabricha kiyyatti kan jiru jaa. Kanaafu إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين هبوجه قال الله عز وجل حمدني عبدي قبل هي نفار سيجاجتشو. خنافو الرحمن الرحيم هبوجه أصنع علي عبدي قبل هي فارون رتدي بسجاجتشو. مالك يوم الدين هبوجه مجدني عبدي قبل هي نقد سجا. وقول إياك نعبد وإياك نستعين جنة هذا بيني وبين عبدي. أني جبرمو قبا إننا جبرو قبا إني مو غرغار سنة بربادو قبا أني ساغر غارو قبا وانته خوني جدو خيات جدو قبر تخيات تجراجة قام برات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبو جنة. هذا لعبدي جاء إنه خون قبر تخيافي مال ابن خلطوني تساتي أنا مو دعائي ساق إبلون تيجي خرخية جرا قنمو قبل تخيا في جابي مخانة كبت العالمة الرحمن الله سبحانه وتعالى الدوري فتاة خنتي الدوري فتاة خنتي قبروت إساتي في الدوري فتاة خنتي إنه قنمو على السنة والجماعة برتي رفنون نقولي مقات واللف مخلوقاتي في خنما خن قالنا فسرقونا مقات واللف إني رفنو تاسلان مخلوق أبونا اللي ركعة في القلب جيتشو خنافو لا فينا جيتشو لا أني خيست أرجم جيتشو خن خالق خينيا قولي مقات واللف ماله ونت سنة إحسان في منعم في محسن في وانتوت أدت جت وان أول هنجروا أمروها كما جاءت من غير كيف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجمع ولا تجسيم جاء جراني بفصل جتودا إني جري مشبه هذا أكوان درتني نمني خالق فكيستي فكاتي سانتي إن خوني صفة خالقاتي مقا والأفي مالي وانت وردت إياتو متي خنافه بفضل وله المثل الأعلى جاء ولم يكن له كفوا أحد جاء بفصلين
akkasi beeknee laaluu qabna jechuudha. Ittis amanuu qabna jechuudha. Hedduu rifataa kan ta'e namoota amanee fi الرحيم namoota arrahiimi hedduun mas rifataa kan ta'e jechuudha. Warreen Allahatti amaneef jechuudha. Kun addunyaa fi kan akhiraa keessatti illee qabata bifa saniin jechuudha. Rahiimiin kun bifa saniin akkasitti haa deemnu. Rahmaaniin karuu addunyaa keessatti jechuudha. Warra amanee fi warra amanee illee jechuudha. Maaliki yawmuddin. مالك يوم الدين Allahaan handhurfataa guyyaa galataa kan ta'e jechuudha. Handhurfataa guyyaa galataa kan ta'e. Guyyaa namayyuu galata galfamu sanii handhurfataa isaa kan ta'e jechuudha. Allah subhaanahu wa ta'ala bifa sani. Maalifi wamaa adraaka maa yawmuddiin summa maa adraaka maa yawmuddiin yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillaahi jedha. Maali isa diin kanaatu inni tokko maqaa diin hogguu jenne inni tokko galata kana jechuudha. Inni kun ammoo jechuun addiin indalal islaamu kan jedhamu. Kanaafu handhurfataa guyyaa galataa khani galtanii yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillaahi kan guyyaa qiyaamaa san handhurfataa kan ta'e jechuudha Allah subhaanahu wa ta'ala. إياك نعبد Iyyaaka na'budu nuti suma qofa gabbarra jechuudha. Maalifi iyyaa ka jedhamu kana na'budu dura dabarsuun maal kenna qofaa kana keenya afaan keenyatti waan takka gabaabsuu jechuudha. Waan takka hidhuu jechuudha. Kanaafuu suma bichaadha jedhama akka afaan gaafa duraa. Amma immoo akka afaan Oromootti qofaa jedhama jechuudha. Kanaafu suma qofa nuti gabbarraa. Wa iyyaaka nasta'iin. وإياك نستعين Amma suma qofarra gargaarsa barbaaddanne jechuudha. Nuti suma qofarra gargaarsa barbaadna. Gargaarsi kuni kan haaliqa malee inni tokko nama gargaaruu hin dandeenye hogguu ta'e Allahumma bichirratti gabaabbatuu qaba jechuudha. Sifa haaliqaa ta'a jechuudha. Kun ammoo wataa'awwanu alal birri wattaqwaa man kana fi cuni akii kan Allah fi cuni kan jiru kana kanaafuu Allah fi cuni abdi maa kana abdu fi cuni akii kan jiru kana inni kun kan akka uumamatti uumamni namaa gargaaruu danda'u. Inni kun ammoo haaliqa malee inni tokko kan namaa gartee hin dandeenye isaanii isa santu gabaabsamee bifa kanaan suma ofarra gargaarsa barbaanna. Ihdinaa. اهدنا الصراط المستقيم Ihdinaa. Duuba nu qaceelchi. Ihdinaa ati nu qaceelchi. Yaa Allah ati nu qaceelchi. Rabbil aalamiin baane Allah baane Rahmaan Rahiimiin. Kanaafu ati nu qaceelchi. Karaa gartee ni qaceelloo kana ati nu qaceelchi. Akkasitti yoo ati nu qaceelchite malee bakka gahuu hin dandeenyu. As-siraata al-mustaqiima. Karaa qaceelaa ta'e ati nu qaceelchi. As-siraata al-mustaqiima. Karaa qaceelaa ta'e. Kanuma saaditti as-siraata jenne seenitti silaanii numa seenalleedha. Kanaafu karaa qaceelaa ta'e ati nu qaceelchi. Kana hidaayaa tana jechuudha. Dullunna alaa diini al-haqqi al-mustaqiimi san irratti jechuudha. Kanaafu inni hidaayaadhaa kuni haaliqa yoo taate malee qaceelloo tana la'an yahdiya Allaahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humri na'am. Kanaafu inni tokko kan namnillee hanga malaa nama qaceelchuu danda'u ta'a. Nama na qaceelchuu jechuun kun heeruma amantaadhaa namaa himanii namaa ibsanii sanirratti nama qaceelchuu jechuudha duuba. Kanaafuu bifa saniin kan haaliqaa kun ammoo qaceelloo tana sii argamsiisuu ka danda'u isa san. Innaka laa tahdii man ahbabta walaakinna Allah yahdii man yashaa'u. Kanaafu jechuu eenyummaanu si qaceelchuu hin danda'u jechuu waan ta'eef ati nu qaceelchi karaa qaceelaa ta'e ka jallina hin qabne kan nu fudhatee jannataan nu galu
sababa saniin ibiddarraayis baraaramnu karaa akkasii san nu qaceelchi jechuudha. Maaliifi adda addaan babanii walaa tafarraquu jedha. Kanaafuu adda addaan ba'anii deemuu osoo hin ta'in karaan kun siraata mustaqiim kun islaaminaa. Bifa kana karaa kanarratti nu qaceelchi jechuudha. Karaan kun kam yoo jenne صراط الذين صراط الذين اهدنا نقجلتي الصراط المستقيم خراق أجيلات نقجلتي جئنادي صراط الذين خرانكم كان ما جت يهودانيس خرم خين يجت نصارانيس خرم خين يجت قل كونوا هودا أو نصارى تهتدوا جانبا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جان دوبا بفخان دوبا نحن أبناء الله وأحباؤه جان إنما زيد بن الله مسيح بن الله بلا دبرانيتي نتقوت متو إلما قالقاتي يد المخاجر خانا وصنتهن حرام كوني خامي جنة يبقوني في إبساء أمانتيك نوخنو صراط المستقيم كوني صراط الذين خرا والريد أنعمت عليهم أنعمت عليهم خرا والريد أتي إسالي رتي قنانيفتي جيجو خرا والريد أتي إسالي رتي قنانيفتي warreen isaan irratti qananiifteessa karaa san nu qaceelchi jechuudha. Warreen irratti qananiisee kun kami jennee أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جيج بخنا جيج مالي في إدان خرام كوني خرا قرتي يودما وسنتين خرا دسارما وسنتين خرا دان بهاني ديمو دا وسنتين توكيتشمان أمانتا خنق أبطاني إت أسريتين أكما قرآن في حديثني جورة ديمو خنته خرا غري أفران كاناتي من النبيين جنة والصديقين جنة والشهداء جنة والصالحين جنة أفران كان واسمه لك رفيقا خجو خانا رتك أراني بتيسان خراسا نقاچيلچي خران قاچيلا نسساني وانته في خراسا نقاچيلچي دا غير المغضوب عليهم ورنغا irratti ati qananiifte karaa warreen isaan irratti ati qananiifte kajennu suni warreen dallansuun isaan irratti godhame kanante warreen dallansuun isaan irratti godhame Yahudaa jechuudha. Ilmi beekuudha wajjin hojiitti hin jijjiirre karaa isaanan sanii kan hin tahin karaa san nu qaceelchi jechuudha. Karaa san nu qaceelchi jechuudha. Karaa warra gartee dallansuun irratti godhame san kan hin tahin kan nuti amma nu qaceelchi jennu sun maaliif siraata alladhiina an'amta alayhim jechuu sanirraa badala godheeti siraata alladhiina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم خرا ورا غرتاني اتسان رت قرانيفته سو خرا ورا دلنسون اسان رت قراني اترت دلنته سنگرده خنتين خرا يهودا سن كانين فيني المغضوب عليهم هم اليهود وان الضالين النصارى جاء اجر محمد عليه الصلاه والسلام ولا الضالين خرا ورا جلتي امس خنتين خرا ورا جلتي خانين تين جيجورا خرا ورا جلتي خانين تين خران نتجن نكون خرا ورا جلتي خانين تين جيجو بئس ما اشتروا بأنفسهم بأيدي أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ذا خانس قل أو نبيكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. جاء خرا والرمس جلتي خلنتي ور جلتي جيجو نصارى خن ور غرتني علم اللين بل إنام كيسا انجرتو أقسمان جهل مرتي ربي خنا جبر وانتي خرا ور جلتي اللي خننتهيني صراط المستقيما صراط الذين أنعمت عليهم إسخنا مقاچيلچي جيجو ياريدا. بسم الله الرحمن الرحيم
ألف قاري لام إن شاء الله ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قاري إن شاء الله آمين جنة قاري دعوة وانتين يتنا رب المعاقبة الجيشورا إني